Yohaannis Ruudaan jedhama kan inni dhufe giddaa ayyaanaarraati. Kan gooftaan naa godhe immoo ani bara 2006 ture iddoo kana dhufuun koo eddasii gaafa sana gaafa dhufe sanatti abbaan mul'ataa ati naan jettanii na waamanii na baachisanii bara dheeraadhaa fi kan si rakkisaa ture tulluu fakkaatee fuuldura kee dhaabbatee kan si rakkisaa ture sa'aatii ammaadhaa jammaree fuuldura kee irraa galagaleera. Achitti dabalee mata abbaan mul'ataa dibata fiiganii dhufanii harka kee danatti qabeelanii harka kootti naqanii kan jedhame si raawwateera naan jedhan. Dabara sanatti jammaree dhuguma jireenyi koo sanaan olitti kan ture nama kan sira hojjetee bulu ture nama naa biyya kanaan ture amma garuu naannee giddaa ayyaanaatti galee giddaa ayyaanaa koo kan nagashee maanii dhibee marakkina dhibee majaalaanyaa fi nagashee malee warri koo maatiin koo addanuma kan isaan jiran namoonni addana keessaa namni gadi baay'een iyyuu na beeku addana garuu gooftaaf immoo galanna ta'u edda abbaan mul'ataa ergaa kana naa dabarsanii booda jireenyi koo akkuma jedhamu iyyuu kan tulluu ta'e fuuldura koo jiru sun taklaalaa fuuldura koodha gaggalagalee dhumee haleluuyaa. Gaggalagalee dhumee duratti mana kiraayittan galan ture lafa nan tadhee mana nan jiran ijaarradhee mana sana ijaarrachuurra darbee amma makiinaa bitachuurra ga'ee jira. Ani namoonni baay'een na beeku amma naannoo kanaa kan jiranii jireenyi keessaa jireenya santaan jireenya gadaanaa keessan turen kan Kiristoos waan jiraataan na beeku. Arra garuu edda guyyaa sana jammaree ergaan sun immoo gaafa 2006 darbee garuu ituun turin naannoo jecha akkaawaabitti jireenyi koo muluutti jijjiirama guddaa na agarsiisa. Ameen. Kiristoos Yesuus irra tolfaatu edda guyyaa sanaatii ka'ee anarra jireenya gaarii kan namni tokko jiraachuu danda'u olitti ni jiraata. Namni kaleessa tuffatamaa kan hin ture kan silaa bareedaa baachaa kan hin ture Waaqayyo ulfaatu. Kan kanaan dhageessisamaa abbaan mul'ataa guyyaa sanatti angaruu ati manaan koo dura dhuftee turtee gisee sanatti ishee dhukkubsattee dhukkuba guddaadhaa karaa abbaa mul'ataa ergaan darbee fi fayyiteetti kan isheettan deebi'aa dhuftee dhugaa baateetti anaan garuu guyyaama sanattan dhufee abbaa mul'ataa fi gaarumanii ergaa kana naa dabarsanii Kiristoos ulfaatu edda guyyaa sanaati jireenyi koo adeemsi koo kaayyoon koo manni koo hundumtuu jijjiirameera. Achirratti koo darbee yooma kanaa abbaan mul'ataa abjuu godhaan halkannatti dhufanii deemanii galmeessu turanii naani na bira ga'an dhufanii ati mana jireenya mana Waaqayyoo kana ammam gargaartanaan jedhan ay birrii 500 gargaaraan jedhan ishiinaan jedhanii maqaa koo galmeessanii Waaqoo si haa eebbisoodha na bira darban. Kanaaf hinarraa iddoo kanatti dhufee dhugaa koo ati manaan koo immoo dhuftee iddoo kanatti dhukkuba hin taane tokko dhukkubsatti dhukkuba isheen dhukkubsattu itti dabalaa malee isheen dhuftee dhugaa baate afaanuma ishee keessaa kan cilaatti fakkaatu watu zeesheen akkeetu keessaa ba'a keessaa hin dhukkubsatti giddaa baaseetanii bakka du'a abaabiin du'arra keessatti turte gaafa ishee kaddara jirtu namni tokko jedhan abbaan mul'ata namni tokko dubartii tokko jirta kan akka cilaattiidha afaan kee keessaa yaa'ee kan jiru amma ammatti fiigii kotteedhaan gisee masana fiiddee dhufte fayyisii ta'eeraa jedhanii akkuma isaan jedhanii ati jedhan du'aaf si eegaa jiru reeffa keessa biyyatti galaa jira siin jedhanii si eegaa ati garuu hin duutu hin jiraatta. Ati kan duutu miti warra dhukkubsaniitiif yeroo dhukkubsataniif iyyuu ati fayyina taata indaa marga keemini wayyaan keeyyuu wayyaan keessa dhukkubsataa rakkunaan iyyuu hin fayyanni dhukkubsataan tureedhaan Kiristoos ulfaatu haati manaan koo sa'aatii ammaatti namni yoo cabee dhufeessi dhukkubsatee dhufeessi inni mana kiimiidha jedhee mana kiimiidhaan dhabee ishee bira dhufaa gisee ishee sagaddee harka ishee dhattee irra keessu fayyee mana isaatti deebi'ee isheen immoo milikitaa boota illee dhuftee dhugaa baateetti irra deebi'een dubbadhe malee
masoobii tokko fiddee dhuftee dhugaa baate ammas immoo deebee kan waldaa kanaa fi kan kaayeffatte qabdii dhuftee isasii kaffaluudhaaf jetti kanaaf inni sabni kun hundumtuu naa galateeffadhaas. Yesuusin gara waldaa fayyinaa yeroo dhufe qaansira hojjete nama bulu mana nama hin qabne jireenya nama hin qabne akkuma sana dubbatan kana har'a garuu waa'een qaansiraa hafe waa'een kiraayii kaffaluu hafe har'a abbaa makiinaa ta'anii. Mi namoota biyyoota garaagaraas ta'anii haa ta'u amantii dhabuudhaan immoo as keessa jiraatanii haa ta'u gooftaa kanatti waaqeffatanii bishaan dibataatti fudhatanii waaqayyotumatti dubbatu jireenya isaanii galanummaa irraa hin siqnee dhaamsa yookiin ergaa isa qabdan yoo jiraate. Ani dhaamsan qabu waldaa fayyinaa kanaa fi namoonni ammaa hojiin addanatti hojjetamu argitan ija keessan illee in ilaaltu maal akka hojjechamaa ture. Ani garuu waggaashan keessatti reefuu har'a dhufuu kootii garuu isin immoo bultanii kaatanii in argitu. Wasaanii immoo inni dhufuumini dhaga'uumini itti jiraachuudha. Ergaa darbe sanatti naaf ta'u waan fedhe yoo ta'u waan barbaade keessa iyyuu jiraatu. Bishaan dibataa gooftaan qoricha godhee nuu laateera. Sana mataa isaadhaan qaqqabamnee nuuni nuu ta'a jennee fudhanne waan nuu taaneef hin jiru. Maaliif nuuni ittiin amannee fudhachaa hin jiru. Adeemsa miila keenya duwwaadhaan deemna. Garuu yoo ta'an hinuma nuuta kan nuun taane hin jiru. Garuu warra kanatti jirtanii fi ijaan nu argitu. Garuu dhaamsa kan hin dabarsu maa'inni warra miidiyaa adda addaatiin ilaalaa jiranii. Waldaa fayyinaa jechuun waldaa qalbii miti waldaa dhugaadha. Ani dinqii addaa keessatti argeera. Dhufeen argine malee. Majammaraa waldaan deeman ture garuu ergaan naa darbee anaaf kan jirurra naa olee waldaa ergaa addanatti naa darbeera. Ergaan addanatti naa darbe maa'inni baay'atee ji'a duunaan turini duraan dursa garuu nan sagalan ture naa darbaa ture garuu inni addanaman gaafa ji'a jaanii ija isaa argan. Gaafa ji'a jaan ergaa isaa argan. Kanaafi warrooti miidiyaa adda addaa ilaalaa jirtan waldaa fayyinaa lafa jaamaan itti banamu lafa duudaan itti dhaga'u lafa rakkinni namarraa kuufame. Gara waldaa kanaa kootaati dhibee keessan hundumaayyuu addanatti urgufaadhaa isiniin jedha Waaqayyo isin haa eebbisu. Meeshaa guddaa gooftaadhaaf. Maqaa gooftaa Yesuusiin manni keessan barri keessan jireenyi keessan biyya hundumaatti nama hundumaatti Kiristoosiin dhuga baatu warra kaaniif immoo fayyina akka ta'uuf humna du'aa qabu Yesuusiin mo'ichaan isin deebiseera.